Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa xiinxala raawwii hojii bara 2018 fi kallattii karoora of danda'uu 2019 irratti caasaa sadarkaan jiran waliin Adaamaatti mari'ataa jira. Hojiilee bara 2018 keessatti raawwatamaniin ciminootaa fi hanqinoota mul'atan gamaggamaan adda baasuun kaayyoo marichaa keessaayyii jedhan hoogganaan biirichaa obbo Eebbaa Garbaa. Rakkoo hojii dhabdummaa naannichaa fi biyyattiitti ammas hudhaa ta'e rakkoo oomishni xiqqaachuu wal qabatee jiru akkasumas oomishtummaa gadaanaan galmaa'u haala itti maqfamuu danda'amu irrattis xiyyeeffannoon mari'atamaa ibsan. Oomishni xiqqaachuu hojiif ogummaan jibbamee badhaadhinni dhufuu danda'u hin jiru. Hiyyummaa keessaa ba'amuu danda'amu hin jiru. Kun ilaalchumarraa waan cabuu qabutu jira jechuudha. Kanaaf sosochii barbaada. Sosochii gaggeessuudhaaf qophaa'aa jirra. Isaaf ji'a tokko ol dokumentii sosochii barbaachisu qopheessaa turre jirra. Har'a mariidhaaf dhufneerra ilaalchoota cabuu qaban kana tokko lama jennee adda baasnee cabsuu qabna. Malee waan liqii karaa ta'e hin beekneen biiliyoona 41.7 dhiyeessineef bara kana addunyaan kun jijjiirameera, uummanni Oromoo jijjiirameera jechuu dandeenya. Liqiin sunuu hagam deebi'aa jira. Hagam bu'a qabeessa ta'aa jira enterpiraayizii liqeeffate kun. Hagam oomishaa jira, maal oomishaa jira? Dinagdee keessatti shoorri ni taphataa jira garuu sektara kamiin kan jedhu gamaggamamuu qaba jechuudha. Impaaktii isaa madaalamuu qaba. GDP keessatti maal taphataa jira? Maallaqni liqiidhaan injekti ta'e kun. So impaaktii inni fide maali? Dhiibbaan inni fide maali kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Maalitti at the macro level GDP keessatti. Employment ratein ol ka'ee moo gadi bu'e? Gadi bu'aan jiru. Sababni isaa hojii dhabaan dabalamaa jiru. Ijoolleen kutaa 12 xumurte akka carraa Dr. Faanuu bira jiru ammallee qabxiin bahee jiran si'a 12 xumurtu hedduun yuunivarsiitii galaan jirtu. Kan yuunivarsiitii galee eebbifamee ba'us carraa hojii argachuu qaba. So graduating universities, colleges carraa hojii barbaada. School dropoutiin carraa hojii barbaada. I think kutaa 8 miliyoonota hedduutu xumura. Kutaa 9 join kan godhan garuu baay'ee muraasa. School dropoutii guddaa qabu. Isaan kun hojii barbaadu. Hojjechuu qabu. 9, 10, 11, 12 jedhees kan yuunivarsiitii galees kan achitti gidduu tafuus hojii barbaada. Walumaa gala qonnaan bulaan keenya, daldalaan keenya hundumtuu bu'a qabeessa ta'uu barbaada. Kan hojiitti galees oomishtummaan isaa dabalee galiin isaa akka dabalu barbaada. Maal gochuu qabnaa kan jedhu mari'achuu qabnaa. Ija kanaan hojii guddaan nurraa eegamaa jechuudha akka mootummaatti. Dilbii jirutti fayyadamuun karoora of danda'utti keessumaa tarsiimoo leenjii iddoo hojiirraan gargaaramne akkaataa ogummaan of dandeenyu irratti waltajjichaan kallattiin ni akeekamaa kaasan. Sektarri kun sektara itti gaafatamummaa guddaa qabu. Sektara tokko qofa jennee kan ilaallu miti. Maltii sektoraan karaa ta'een cross cutting effektii waan qabuuf gama qonnaatiin, gama industiriitiin, gama tajaajilaatiin ce'umsa dinagdee mirkaneessuu barbaachisaa waan ta'uuf humna namaa miiliyoonota 130 biyyi kun qabdu keessaa Oromiyaan walakkaa ol waan qabduuf kana walitti fidnee akkamiin misoomsuu qabnaa? Maal hojjechuu qabnaa? Akkamitti hojjechuu qabnaa waan jedhu gadi qabnee ilaaluu qabna. Waltajjii guyyoota 3 turu kanarratti gaggeessitoonni sadarkaa naannoo fi godinoota akkasumas diiniiwwan kolleejjota teknikaa fi ogummaa naannichaa keessa jiranii argamaniiru.